Michael Arteta leenjisaa dargaggeessa kilabii guddaan qormaata qorame. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcastii warri maatii keenyan ta'e namuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa comment jalatti yaadaaf qeeqabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa qophiilee keenya wajjin turtii gaarii. Maqaan isaa guutuu Michael Arteta jedhama. Bitootessa 26/1982 dhalate. Waggaa 41 guuteera jechaadha. Keessi lammii Spain kun taphachuurraa hanga leenjisaatti kubbaa miilaa jiru godhateera. Artetaan hojii manaajerummaa isaa keessatti taaktika kalaquu fi falaasama kubbaa miilaa hunda hammate ta'een beekamaa dhufeera. Spain Sebastian keessatti dhalate kan guddate Arsenal taphataa kubbaa miilaa keessate taphachuun kan jalqabe kilabii Spain beekamaa Barcelona keessatti bara 1999 tti ture. Barcelona'n ammoo taphattoota warreen akka Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Maradona fi taphattoonni addunyaa irratti seenaa guddaa hojjetan biroo hedduun keessa darbanidha. Artetaan carraa Barcelona keessatti sa'aatii dheeraa taphatu jedha daangeffamnaan ergisaan bara 2021 keessa gara kilabii France Paris Saint-Germain yookaan PSG umurii waggaa 18 deemeera. Turtii PSG booda gara Premier League Ingiliz Scottish deemuun kilabii Rangers makamee hojii boonsaa hojjeteera. Boodarra ammoo gara biyyaatti deebi'uun hanga Ingilaandii dhufee Evertoniif taphatutti kilabii Spain magaalaa itti dhalate Real Sociedadiif taphateera. Evertoniif waggaa 2 erga taphateen booda ammoo bara 2011 paawundii 10 Arsenalitti makameera. Taphataan sarara gidduu Michael Artetaan bara 2014 hanga bara 2016 keessa kubbaa fannisee sooroma ba'utti durse garee Arsenal ta'uudhaan waancaa FA Cup 2 mo'ateera. Artetaan biyya isaa Spain miseensa garee dargaggootaa ta'uun si'a baay'ee bakka bu'uun taphateera. Haa ta'u malee garee biyyoolessaa isaa guddaa keessatti garuu filatamuu hin taphanne. Kanarraa ka'uunis taphataa baay'ee filatamaa ta'e jaara 21 keessaa osoo garee biyyoolessaa keessaa hafe jedhamuun beekama. Erga tapha dhaabee booda Manchester Citytti itti aanaa Pep Guardiola ta'uun leenjiseera. Bara 2019 keessa Arsenalitti deebi'uun leenjisaa garichaa ta'uun waggaa jalqabaa FA Cup mo'ateera. Fulbaana 2020 ammoo manaajara Arsenal ta'eera. Artetaan akkamii kanarra ga'e? Artetaan manaajara kilaba guddaa kanarra ga'uu fi bu'aa bahii hedduu keessa darbeera. Yeroo Barcelona keessa turetti hiriyaa isaa Pepe Reina waliin baay'ee walitti dhiyaatu ture. Artetaa fi Reinaan ijoollummaan ture kan gara mana leenjii fi akaadaamii kubbaa miilaa Barcelona dhufanii. Reinaan akka jedhutti Artetaan eenyummaa isaa irraa kanarra akka goof kan gumaache leenjistoota Awurooppaa filatamoo keessaa tokko akka ta'u amala isaa dandeessisiise kan horachuu jalqabe akaadaamii Barcelona kana keessa osoo jiruuti. Bilchinni sammuu qabu cinaatti Artetaan falaasama kubbaa miilaa ammayyaa gaggeessuun kan beekamu Pepe Guardiola irraa waan hedduu qayyabateera. Pepe Guardiola qofa osoo hin taane manaajarri duraanii Arsenal Arsene Wenger irras waan hedduu barateera Michael Artetaan. Artetaan akkuma gara Arsenal bara 2019 deebi'ee leenjisuu jalqabeen FA Cup kan mo'ate Manchester City mo'ee ture. Kun amilee guddaa ture. Isaan booda garuu imalli salphaa hin turre. Bara dorgommii 2 walitti aansuun Premier League Ingiliz keessaa sadarkaa 8ffaan xumureera. Keessumaa bara dorgommii 2021 fi 22 keessaa taphoowwan jalqabaa 3 dura walitti aansuun mo'amanii ture. Yeroo sana sagaleen uummataa marsariitiin sassaabame akka agarsiisetti harka 100 keessaa 70 kan ta'u Artetaan ari'amuu qaba kan jedhu ture. Haa ta'u malee qormaata baay'ee keessa kan darbe manaajarri dargaggeessi kun waancaa sanaan hin raafamne ture. Taphattoota bebbeekamoo warra akka Ozil fi
Oboyaan Goofaa geggeessaa garee dargaggootaa ijaaruun hojii isaa itti fufe. Bara dorgommii kanaa 2022 hanga 23 waggaa guutuu Premier League dursaa ture. Dhumarratti taphoota 38 keessaa qabxii 84 sassaabbatee Manchester City kan qabxii 89 xumureen qabxii 5 caalamee lammaffaa ta'uun xumureera. Amma Arsenal carraa Champions Europa keessatti hirmaachuun argateera. Kilaboota gurguddoo England warreen akka Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham fi kan kana fakkaatan dursee galeera. Amma amantaa deeggartoonni Arsenal Arteta irraa qaban waan baay'ateeru fakkaata. Egaa dubbii Arteta kan qopheeffanne asumarratti goolabna. Qopheessee qindeessee kan sinfaana ture an Eebbisaa Taakkalaati. Seenaa taphattoota biraatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii.